harka fuune daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun oduu keenya kan guyyaa irraati. Oduu keenya kan guyyaa irraa waliin Murataa Obsaati. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi amma xumura sagantaa keenyatti bilisootiif warroonni maatii hin ta'iniif maatii ta'uudha nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ijoo oduu Itoophiyaa miidiyaalee hawaasaa ji'a dura dhorkate akka gadhiisu gaafatamee jira. Maarchi 9 bara 2023 miidiyaaleen hawaasummaa kanneen akka Feesbuukaa, Telegiraamii dabalatee Itoophiyaan dhorkanii jiru. Miidiyaaleen hawaasa Itoophiyaa keessatti dhorkaman akka gadhiifaman dhaabbilee mirga namummaa biyya keessaaf alaa gaafatanii jiraachuun dhagahamee jira. Humni qilleensa mootummaa paartii Bilxiginnaa Shawaa Lixaa Daani'oot uummata nagaa irratti haleellaa qilleensaa raawwachuun dhagahamee jira. Bitootessa 9 bara 2023 godina Shawaa Lixaa Onadaanoo bakka Qaalee jedhamutti har'a bitootessa 9 bara 2023 humni qilleensa Bilxiginnaa uummata nagaa irratti haleellaa xayyaaraa MiG jedhamuun raawwateen yeroo gabaasa kana qindeessinetti namoota nagaa 7 ajjeesuun hedduu madeessuun bilisootiifiin odeeffatee jira. Namoota haleellaa kana ajjeesan keessaa manguddoon umrii 68 kan ta'an obbo Abdiisaan Bakaree ta'uun odeessi bilisootiifi qaqqabe ifa godhee jira. Kana malees xayyaarri MiG jedhamuun Nyamara Gidambari irratti marsaa jiraachuun odeeffannee jirra. Mootummaan Itoophiyaa toora qunnamtii hawaasaa cufee kan jiru akka banuuf Amnesty International gaafatee jira. Bitootessa 9 bara 2023 jaarmaya mirga namaaf bobbaasu Amnesty International sabaa himaalee hawaasaa garii jalaa intarneetii cufee jiru akka banuuf mootummaa Itoophiyaa gaafatee jira. Gurraandhala 10 bara 2023 irraa eegaluudhaan Facebook, YouTube, Telegiraamii fi TikTok jala intarneetii waan daangeffameef tajaajilli isaan Itoophiyaa keessatti ji'a tokkoof danqamaa ture jira. Uummanni biyyattii bilisa ta'anii mirga yaada isaanii ibsachuu fi odeeffannoo argachuu waan qabaniif mootummaan Itoophiyaa tajaajila intarneetii lammii isaa jala dhorkachuunsaa mirga sarbuudha jedhee komate. Kanaafuu atattamaan intarneetni cufe kan akka deebisee banuufis Amnesty International gaafatee jira. Kanaan dura koominikeeshinii mirga namummaa Itoophiyaa sabaa himaalee hawaasaa kanneen mootummaan akka ugguraman jiran beeksise. Mootummaan waan kana atattamaan deebisee akka banu jechuudhaan waamicha gochuunis ni yaadatama. Maarchi 8 bara 2023 guyyaa dubartootaa yommuu kabajamu kanatti gaheen dubartoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qaban yaadachuun aarsaa isaa harallee kafalaa jiran hubachuun dirqama isaanii akka kabajamuuf qabsaa'uun barbaachisaadha. Bilisummaa Oromoo dubartoota Oromoo mara baga guyyaa kana isiniin ga'e jechuun dubartootaaf shamarran Oromoo har'a sababa eenyummaa isaaniitiif cunqurfamaa fi hidhaan dararamaa akka mirga namummaa fi mirga demokiraasii isaanii kabajamuuf cimsee gaafata. Hawaasnii fi shamarranis mirga isaanii gama hundaa fi karaa maraan kabachiifachuuf sodaa fi bir'ina tokko malee ijaaramanii akka falmatan deemsa qabsoo bilisummaa saba isaanii keessatti ga'ee isaanii akka ol kaasan kana yaamicha taasisee jira. Injifannoo ummata Oromoof. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabama sagantaalee birootiin hamma walitti deebinu qophiilee bilisootiif afaan waliin
turtii gaarii isiniin jenna. Oduuf gammachiisa Bilisoo TV tajaajilli sabaahimaa miidiyaan keessan ijaaf gurrata ummata keenyaa ta'ee tajaajiluu itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensaa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi raan qindeeffateen balballoonni oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas maan Oromoof qe'een Oromiyaa maalirratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe share akkasumas like comment gochuun waan ifiituu waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees yootiin qophii addaatiin gadi bahuutiif jira. Qophii sona artii Oromootiif gumaata artii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyootaa isiniif qopheessuudhaaf jira. Maree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraatu Bilisoo TV'n keenya keessan kiyya kan sabaati sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaa ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaada uummataaf dhageeffattootaatiif fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV.